Esaru. Esaru. Faccio, banera, ban. Zarim lakso. Yeroo ilmi Oromoo masaraa mootummaa keessa jiru ilmaan Oromoo bosona keessatti oolan. Yeroo ilmi Oromoo biyyattii geggeessaa jiru Oromoon sababii qabsootiin aarsaa kaffaluun salphina guddaadha. Garee jaallamarruu garee fakkada. Shamara gartee ammaa tana turizimii Oromoo irraa dorgomsaa kana bakka biratti tolchaniiti achitti afaan biraatti leenjisanii fidan moo asitti Oromoo abbaa qe'ee qeessaatti wal ga'e. afaan Dhukkubni garaachaa maaliif sitti ka'ee? Darqa kee hin gaafanne, farda kee hin yaabbanne, lafa kee hin moofessine, laga kee hin booressine. Guyyaa irreecha, guyyaa irreecha, guyyaa irreecha. akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitan kana TV yaasuun akkasuma ijoolleen namni biraatis itti dhagee hedduu itti akka tammatte viidiyoonis mee hawwatii ilaalu viidiyoo sana. Gara namanya nugaru. Ay, kumanis. ምንድን ነው እንዴ? ከመጣ ኤሳሩ ኤሳሩ ፈቸው በቃ ፈቸው ባኔራ ባ አዩ ዛሬም ለቅሶ በደስታ ቀን አዩ ከነተ አንድ ይቅርታ አድርጉልኝና ጩይ ጩይ እያለኝ ነው ልጮ ውድ ወዳቶት ከና ኩማርክተን ድሬዳዋ ላይ ሲቀበኔ ዱፍኔ ጅራ ድሬዳዋ ላይ ሲን ዶኒ ባቴ አቺ ሰመን ደምቲ አከሽናች ዱፍኔ ማልኮቹ ደ akkas natti fakkaate rakkoo sidaa kana hubachuuf hin bareedaadha. Rakkoo sidaa kana hubachuuf immoo yoo magartee sa'ii kana akka inni fuudhuuf karaan saaqamee fi karaan tolfamee fi akka agartee isaan kun wal fuudhaniif sumayyaa jaartii isaatiillee hayyamsiisudha jechuudha. Maaliif jennaan jaartii duraa dunis ni beektan gaa nyaata ofii isiiti nyaattu nama kanuun hin danda'amu. Abbummaan fedhee dhuguma nama biraa akkasiin fuudhuna jechuudha jechaadha. Garuu immoo lubbuu namaa baraaruuf lubbuu intala sanaa baraaruudhaaf wanta isiin barbaaddu gochuuf hin dirqama jechaadha. Hamma isiin fayyaa qabdutti gartee waan kana yoo gartee hin xumure gaafa isiin maraantee huccuu facaaftee shaararra deemte yookaan asfaaltii barbaade akkana taate maal irraa odeessuun faayidaan qaba jechuudha. Osoo isiin fayyaa qabdu osoo isiin nagaa qabdu hirmachuunis bareedaadha. Gaarii na fakkaata garuu akka yaada dhuunfaa fayyadee jechaadha. Haala kanaan ati itti fufan taanaan garuu miciyoo hin fuudhu asumaa gara argate taanaan wanti isaan deemanii fuunii booda soba ta'uu xiqqoollee taatu nama shakkisiisaa dhufa jechuudha. Osoo dhugaa akka ta'u taate qaata gartee wanti kuni hatta seetu qaate nama jedhee yaadaan. Jechuun fedhatu soba haa ta'u fedhu dhugaa haa ta'u akkaataa isaan itti jiran akkaataa isaan itti oofan akkaataa isaan waan kana gartee ijoollee gartee itti akkana godhanii asiin kaansan isaantu yaha. Nuti garuu waanuma agarree irraa dubbanna malee waan gartee keessoo isaa irraa quba qabnu beekna. Akkas jechuu barbaadeetii gamanuma Habtaamuu Lammuudha. Hojii ilaalla. Habtaamuu Lammuu maal akkamii jira? Inni yerootti lallabnu sababiin isaa maal har'a kan masaraanuuf jiru har'a kan biyya Itoophiyaa jedhamtu kana geggeessaa kan jiru alagaa miti nama Oromooti. Bina guddaadha. Yeroo ilmi Oromoo masaraa mootummaa keessa jiru ilmaan Oromoo bosona keessatti oolan. Yeroo ilmi Oromoo biyyattii geggeessaa jiru Oromoon sababii qabsootiin aarsaa kaffaluun salphina guddaadha. Garee jaallamarroo garee faqqadaa jechuun ijoollee meeqatu walitti dhukaasa? Gandummaaf walitti dhukaasanii amantiif walitti dhukaasanii warra waliin baratan warra wal beekan warra hiriyaa waliin turan kaayyoo tokkoof manaa ba'an maaliif walitti dhukaasa? Maaliif wal nyaatan? Maaliif sababii isaanii isaan harrayyuu lubbuudhaan jiru ijoolleen Oromoo isaan gidduutti gaaga'amu? Waan gartee tilas marallee miti. Honni afaan Oromooti. Kana sinoonni beektan jedhee yaada. Gama biraatiin afaan Oromoo warroota turizimii Oromiyaa irratti dorgommii irratti hirmaatan keessaa takka nam tokko qabadee isin dhufeera. Isaan keessaa takka warra Jimmaa Oromiyaa Jimmaa san taate akkasitti babbareettee fuutee maal taatee miidhagdee as baatee afaan shaniin gara Jimmaa biyya abbaa Jifaaritti si waame isin affeeree rakkoota jettee jechuudha. Afaan Ingilizii fi afaan Oromoo afaan Amaaraa. Kana keessatti garuu ani akka yaada dhuunfaa keessatti waan isii irraa qeequu qaba. Silaa akka yaadametti akka namni hundillee yaadetti isii tana tan turizimii Oromiyaa irra tokkoffaan baatii jedhamtee eegamaa turte rakkina afaaniitiin jalaa haftee jechuudha. Garuu uummanni kun shamara gartee ammaan tana turizimii Oromiyaa irra dorgomsaa kana bakka biratti tolchaniiti achitti afaan biraatti leenjisanii fidan moo asitti ani hin beeku. Maaliif jennaan afaan Oromoo
seeraan hin dubbatan isaanummaa kun harkaa waldaa jechuudha. Wanni silaa isaan ulaagaan silaa isaan guutuu barbaadan ulaagaan silaa isaan guutuu qaban afaan Oromoo kanarratti waan ta'eef ulaagaalee san afaan Oromootiin haa guutuu dandeessee bareedduu Wallaggaati. Wallaggarraa jechaadha. Isiinuu caccabsaati jechuudha. Haa guutee irra wayyaa waan qabduuf afaan shanan beekumsa osoo hin ta'in afaan ofii afaan Oromoo afaan gartee biyya keetii sirriitti seeraan haasa'uun inni afaanota san meeqas jechaadha. Maaliif jennaan ulaagaalee silaa ati amma guuttee dabruu qabdu kan si guutu afaan Oromooti. Turizimii Oromiyaa keessatti jechaadha. Malee afaanota dammaan tana ittiin nuwamtu kanaa miti jechuudha. Intala ta'an ammoo tan ani bareedu dara shawaati. Biyya magariitu Oromiyaa fakkeenyaaf gootota fa'aa kaafte gootota shawaadhaa jettee waaqa guutuuti Taaddasaa Birruu fa'aa kaafte. Kun jechuun shawaan handura lafa Oromiyaati jettee jechuudha. Gareessin jechuun handura Oromiyaati shawaan maaliif Finfinnee jala dhiyaatu waan ta'eef dhuguma. Haa ta'u immoo garuu warroonni gara Arsii kun isii jechoota isiin hayyoota kana waamte itti mufatanii jechuudha. Kun isin mufachiisuu hin qabu. An akka yaada fayyade maaliif jennaan goototuma beekan goototuma Oromoo ta'anii ka beekan ka biyyattii yaada jettee waan waamteef waamte afaan isirraa waa dhufee yaamte malee isin gootota gartee gara keessanii san hay ayinuma akka fayyade ittiin gammadaa malee waan haartuu miti. Kun isin haartuu qabu itti gammachuu qabda. Maaliif jennaan gootota isiin sammuu keessatti seef godhatteedha kun maqaa isaanii jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Birruu dhufe waaqa guutuu. Isin kaafte kana malee waan biraa gatii isin diras bara qabdu hin jiru. Kanaafuu isin haas hin jiru jechaadha. Gama biraatiin viidiyoo itti aantume. Oromoo abbaa qe'ee qeessaatti wal ga'e dhukkubni garaachaa maaliif sitti ka'e darqa kee hin gaafanne farda kee hin yaabbanne lafa kee hin moofessine laga kee hin booressine waan Oromoon uffatu waan Oromoon dubbatu wayii qabdaa keessaa maaf naxalaa uffattee dunkaana teessaa irreecha Oromummaa burqaan aadaaf safuu walgeenya Oromootaa sittin tolle miti dandayi maal gootaa mee habjuu yoomuu Lataa kana yaagaa jira yeroo inni habashootaaf deebisaa babbareedaa kana Oromoo Oromummaa gaccabsuun hin jiru. Walaloodhaan akkasitti dabarsu jechuudha. Kun jechuun asirratti fakkeenyaaf akka yaada dhuunfaa keessatti ayyaana irreechaa kanarratti baga geessanii ayyaana irreechaa mee fakkeenyaaf dura ayyaana irreechaa baga geessanii kana laaleeti walitti deemna. Finfinneenis maal akka taate akkamitti akka gartee uummataan faayamtee miidhagdee bareeddee laaleeti sanboota deebisaa lataa kana yaagaa habashootaaf deebisu kanarratti waa xiqqoo waan irratti Guyyaa irreecha, guyyaa irreecha, guyyaa irreecha. Oromoon turuu faayaan babbareeda. Baga ayyaana irreechaa nagaan geettan jala bultii ayyaana irreechaa horaa Finfinnee wal argaan galmi barkumeeti. Baga ayyaana irreechaa nagaan keessan jala bultii ayyaana irreechaa horaa Finfinnee wal argaan galma barkumeeti. Baga ayyaana irreechaaf nagaan geessan jala bultii ayyaana irreecha hora Finfinneetti wal argaan galma barkumeetti haa ta'u. Baga ayyaana irreechaaf nagaan geessan. Bultii irreecha hora Finfinneef wal argaan galma barkumeetti. Baga ayyaana irreechaa geessan isin hin jenna asumaanu. Kanaafuu haala wanni inni deebiseef Finfinneen akkaatuma isin argite ganaanii akka uummataan uffata adii qofaan faayamanii magaalaa guutuu walgama kana akkasiin mul'istee jira. Finfinneen kana hunda uummata hamma hagana qabu miliyoonota lakkaa'amu kana hunda ni qabatti waan jedhamu takkaa yaadiin beeku. Edaa Finfinneen akkanuma hunda guddoodha jechuudha. Magaalaa guddittii Afrikaa waan jedhaniif Finfinnee magaalaa guddittii Afrikaa waan jedhaniif duraan maqaa irra seeni dhugumaan gartee akkuma jaansanii dhugumaan magaalaa guddittii Afrikaa jechuudha. Maaliif haalaan dandeessi. Gama biraatiin ammoo rakkoolee jiru jira. Kan duratti deebisaan gartee lataa kana yaagaa uummataaf deebise sababa uummanni akkanatti wal fakkaatee heddummaatee Finfinnee guututti ayyaana ofii gaggeeffateef kanuma hinaafumu malee waan biraan miti. Kanaaf deebisaa nagaa deebisaa gaarii deebisee jechuudha. Galatoomeenaan isaanis gama biraatiin akkasumatti ayyaanni gaarii ta'e ayyaanuma kana keessa garuu rakkooleen xixiqqoon tokko jira. Rakkoolee kana immoo mootummaan ayyaana dhufuuf gara fuulduratti ni sirreessan jedhee yaada. Tokkoffaa qushaasha lafa darbuunis adabbii guddaa ta'e haa ta'u immoo bakki itti fincaananii fi bakki hirriibaa dhabamuun kunis rakkoo guddaadha. Kanallee gara fuulduraatti immoo mootummaan ni sirreessa jennee abdii qabna jechuudha. Maaliif wanta uummanni argu mootummaan argu wanta mootummaan argu uummanni argu waan ta'eef kanaaf kun ammoo mootummaa agarsiisu waan ta'uuf mootummaanis kana gara fuulduraatti sirreessuuf haala mijataa ta'e qopheessee adiraasha guddaa jaaree jechuudha. Akka uummanni gartee baadiyyaarraa yeroo dhufan bakka buluuf hin rakkannetti gara fuulduraatti sirreessuun haala hin tolchan jeetii yaada. Anaafis gara kana dhaamsa jeetii yaada jechuudha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebina turtee gaarii isin hin jaa.